Khalid Kasim abbaa qabeenyaa mana barumsaa deemee qoromuu sawwanta osoo hin ta'in fedhee osoo hin ta'in dirqama natti ta'e maaliif jettee guyyaan qormaataa sanillee walirra ga'ee jira. Isinis halkan sanummaan tiyyaa halkan sana daraan aadamtee jirti jechuudha. Jannata rabbinaa kan nuuf halkan manuma sanaan jette akka hagguu xiqqoo duutii xiqqoo itti daddagaamu halkan sana aadamtee jechuudha. Barumsa kan addaan hin kutinii jettee gaafa sillee akka tasaa ta'e qormaata. Malee ani jaalladheetu osoo hin ta'in adurmeessiisaniif hin deeme malee miira saniin deemee qormaata qoramu yaada isaatu hin qabu. Khalid Kasim abbaa qabeenyaa mana barumsaa United International Academy magaalaa Shashamannee ganda duwwaa tokko obbo Shamil Umar qarshii 50,000 arjoomee fi jira. Fuulduratti illee wanta isa barbaachisu waadaa seenanii fi jiru. Khalid baga nagaan nu dhuftanii. Baga nagaan nu eeyte. Torbee kana wal hordofaa turre. Barattoonni keenya isin barbaadan koota isin hin jenne baay'ee galatooma. Anilleen isiniin galateeffadha. Khalid dhaloonni keessaneessa. Jijjiga. Magaalaa Jijjiga mee gaafii asin durallee si gaafadhee ture dhugumatti osoo reefi haadha kiyyaa mana jiru deemee qormaata hojjechuun akka nama tokkotti baay'ee na ulfaata akkasuma nama nu laalaa jiranillee mee jabina san akkamitti eessaa fiddanii? Jabina san gaafa sanummaan osoo hin dura lubbuun natti dhahamtee turte sanii qaxee osoo isin hin dura barumsa kan isinii qormaata kana qorameen jette. Anillee niti reefka mana dhiisee deemee qoramuun barbaanne mootummaatti guutuufi deemee qoramu. Akkanatti na biraa akka deemtu taate ani shaanxa masan keessa na kaadhu na deemi jedhaan malee biraa dhabu. Laa ilaa ilaa keessaa bara riippoortii nama naquu hin dandeessu. Ilaa keessaa namtichi faqqateef ilaa keessaa kana naqu. Nu harkee nuti wali goggogee wanti harkee ilaa keessaa naqeen ilaa keessaa. Ammas riippoortii hundinuu numa beekan. Hoggoon Addis Ababa roozaa bakka fattashaa hoggoon cuufirraa baasu. Wantara keessa kana misaan taa'ame hoggoon misaan haan fuudhee naakan haan boorsaa fidee naakan si jaalladha. Waan qaba bakka eegaan akkana fasaasee. Guyyaa lammoo as dhufeen dubbanne haasawaa hin qabu ture. Okay. Tole gaafii itti aantu akkana jetti. Amma kaluu kanatti gara biyyaa ni deebita jedhee yaada. Maal karoorfattan gara YouTube'itiinis ta'ii gara TikTok'itiin ta'ii gara uummata kanaa maal as baasuu karoorfattan? Wanni karoorfattan. Namnis YouTube'i kana subscribe godhee wanni karoorfanne eeguuf. Wanni karoorfanne. Warra asirra jirtan taaptaa godhaa warra zala jirtan taaptaa godhaa koppii linkii godhaa namaallee sheer godhaa warra asirra jirullee fooloo godhaa warra jala jirtanillee ofii keessanii fooloo wal tolchaachumaan. Wanni karoorfanne yoo jiraate takka deebisaa agartee uummanni qabu kan hin deebisuu hin qabne jenna kan deebisuu torbaanitti guyyaa lama san deebisne. Torbaanii guyyaa lama ammaas laafii keenya agarsiifne. ከዛ እያሻሻል አመ torbaanitti waa afur goonaa mire sanbooda walqixxeessineetti lakkuma shaasharaa deemuun wanti tolchaa qabatee waan walqixxeessinu jira waan akka diraamaatis ni hojjanne jennee yaada qabnaa ati waa hedduu qopheessina muuziqaa isteediyoo kiyya keessattis muuziqaa ni hojjanne jennee yaada qabnaa waa hedduudhati waliin nurraa eeggatu. Tole kanatti aansuudhaan gaafii takka si gaafadhaa. YouTube keetirra seenee ilaalee ture. Viidiyoon tokko viidiyoo sarpiraayiziiti. Viidiyoo sanirratti yeroo awwalaa mana qullaatti sarpiraayizii godhe ni mufattee viidiyoo sanirratti ilaalaa ture. Lammaffaas ija si hidhee akkasumatti yeroo awwalaa eerpoortiidhaa si fuudhee dhufe natti fakkaata. Eerpoortii miti. Boruun deemaa bara. Okay. Amma bakkala booyaa bula lakkaa inni qopheessee maal jedhee arma bira ta'a beekte kana bira taa'u
maasaja kana katabaa ani hin laalu beekte waan inni katabus hin laalu lakkaa fixanii meeshaa ganama fidan ani ganama ammaas boruun deebu deemaame mana rifeensaa si geessu malee mana rifeensaan dhaqu mana qaqeessaa anaa si geesse anaatu kan ijoolleen haaya jee hoggoon gabboo meeshaan dhuftee gibbii hudduuduuba jirti meeshaan gartee dikoreeshinii dhuftee hudduuduuba jirti hoggoon gabboo dura ganama gona gabbaasu meeshaan darbeetti faxaraan si fidee dhufa jee hangasi xummataan tottolchaa jeen inni hanggaan qeessaas tolfadhee rifeensaas tolfadhu fadhee beekte hin tolfadhu jedhumaan qeessa qofa tolfadhee nafi dhuftee na fuutu malee bunaas dhuguun fadhaa hin jeen amma tottolchuu eegalanii akkamiin naafitu laaqana hojii nyaanadhaan jee. Bakka biraa si geessa. Bakka biraa mana keessa mana keessa fiduu qabaa mire oggoo talamada mana keessa na fide san oggoo akkasii na fidee jala ce'uusan. Talamada ammaas hayyee wanta jenneen laaqana si gaabbasaa naan jee hayyee laaqana gaabbasa ka'ee dhiqadhu na sassabe hayyee dhiqachuuf hin deema gaamma. Dhiqadhee tolfannee oggoo gabboo deemnu dikoreeshiniin dhumne. Gibbii keessaa fi dikoreeshiniin ni harkina kaa makiinaan tajaajila jirtu yoo ta'e ni harkaame. Amma takijibaatiin sapiraayiziin sii qaba naan jee sapiraayiziin haa qabdaa'e ija guduunfadhuutu laalaatuma kana gamana laalaatu deemnaan jee sapiraayizii haa ija guduunfadhe okana haatee na gabbaasee makiinaa bira na kaa'ee hoggarsee ol seenu sapiraayizii lama daanaan jee ammaas. Makiinaa keessatti yaa. Maaliif akkas naan jedhi beektaa bikoos alaatorsu jiraniin harkaa mire amma laaqana hangaan nyaadhu deemnee aare gammas makiinaa keessa makiinaa irraa gabbuu kee bakka amma tama carashaatti dubbuuti jedhan yuutuub keenya irra maxxansina jeetii barnaan jee hayyee laaqana nyaannee maal jennee deebinee hoggoo dhufnu amma hoggoo makiinaa irraa gabbee amma tasadee isaatii mi hin fadhu hin jeen amma booda ijana qabdee si amanuu hin jeen na amanin hin jee yoo sadee isaa tanas hin amanne boruun deemaa ta'e na harkitaa hin jeen hayyee si amane sadee isaa sapiraayizii kiyya harkadhe. So it was nice. It was very nice. Sani fakkasan godha godhamna. Sanirratti sarpiraayizii awwalaa ija siidhee mana qullaatti seensisee yeroo mana qullaatti seensisee ni aartee ni ariitee isa qofaa miti hiriyaa isa waliin jiru tokkos ni ariitee waa wiitiinis yeroo darbattu argaa ture. Deebi'ee sarpiraayizii lammaffaa mootii ija siidhee konkolaataa seensisee eegasiis aartee yeroo argaa ture. Inni garuu weelluu wayii si weellisaa si taphachiisaa ture. Jaalalli keessan haalaan nama hinaafsisaa. Seenaatii yuutuubii irra jira. Baay'ee viidiyoon kun yuutuubii irratti gadhiifamee jira. Yuutuubii irra laala. Eegas ammootu yeroo bakka sarpiraayizii dhugaatti si deebisee bakka sarpiraayizii dhugaa geettu ammootu si baatee siin deebi manarraa mana keessarraa ija siidhee si baatee siin deebi. Bakka bikkeen suni karaa qalloo takka mana hedduudha. Manaa fi dallaa aqrii hedduudha. Maaltu uumame viidiyoo san irratti xiqqoo si waa argee ittiin tolle natti fakkaate karaan itti dhiphate natti fakkaate. Karaa keeyyatu xiqqaadha. Indagana ammas miila kiyya akkanaan jee miti akka miila nan dheeruuf akkana deemu jira. Moomantii fulaama maal fakkaataa? Akka waan gufatee yeroo si baatee deemu akka waan gufatee jiguuf ta'uu wayii akkas fakkaata. Haalaan nama gammachiisa moomantii bareeda wayii ture. Yuutuubii irra seenaa laala yuutuubii irra jira viidiyoon kuni haala namni itti sarpiraayiz itti wal godhu haala namni itti wal gammachiisu haala. Sarpiraayiz ajaa'ibaa. Akkasii guyyaan irraanfachiisa irraanfanne teenyeetuma warri dunkaanaa san keessa bakkuma gartee gibbii keessa oollee hirriibaaf kaanee galle. Irraanfanne ogoo galle ammas buruun deemaa nu dhufte kaajiniin ta'e. Akkama bullee akkamatti kaanee aanee bara. Dikoorii sanis achumatti hambisiistanii achuma keessatti raahaa yeroo bootan argine. ወሬ ማናት ሰው አብሽር ሮዛ ይቀመጥ ነገ ጠዋት እንወስዳለን አንቻን እኛ እንግዲህ ተቀምጠናል ተመችቶናል አስመተኛ እንጂ ቤቴ ዩቲዩብ ረንጅሩ ማለት ተመችቶናል እዚህ ቀባረ እዚህ ቀመጥ ካንቺ ብቻ እንትን አድርጊልን እንጃኒ ኮመርሻል ጎሽ ሳይቦት ሳቲ ወሊን ገርጋራኒ ጎራኒ ቤቴ ወራሃሬ ሳነሲ ዮ ግቢለን ቀምነቱ መሻት ካዳንጀን ግቢለን ቀባነስ ማካዳ አስራ ወንተ ወረዳንጀ Angga kira tubuh kira fatam mali butang kamu jette butang kira fanikan jette. It was nice. Alam nama gammachiisa ani viidiyoo cha guutuu isaa ilaalee jira. Baay'ee nama gammachiisa. Akkasumas viidiyoo tokkos yuutuubii marraa kan biraas ilaalee ture.
yeroo magaalaa keessa deemtan baajaajiidhaan yeroo deemtan yeroo namni isinitti jettee ijoollee isin jala fiigee namni isin jala fiigee isin dubbisee isin ziyaaru argaa ture. Kun marti ammootu jaalala namni namaa qabu. Ilmaa cidhaan gadi hundiifamnee hubar. Agartee namni akkasii salaam nu joosan guyyaa gargar ifaa ifadheetiin salaamtuma tana dhunguma tana ifadheetiin gidduu dhaabbadhee hootaa dhungaddaa jaan akkama bakka takkatti hootaati. Namoonni amma dhuftan profaayilii Roozaa jala seenaati. TikTokii profaayilii Roozaa isuma kana jala seenaa. Liinkiin as jala jira. Liinkii kana tuquudhaan haala kanaan isinii fida. Yeroo haala kanaan isinii fida immoo tuqaa as bira tuqaa sadiitu jira. Tuqaa sadii kana tuquudhaan as biratti jala kanatti open in browser ka jedhu qixxeera ka jiru kana isa yeroo tuutan YouTube isii direct YouTube isii bira isin geessa. YouTube isii kana subscribe godhaa. Subscribe godhaa. TikTok isiillee warroota as keessa jiran marii isaaniirraa yoo inni kaasamee takkatti daddafaa waan eda'uu sanniin irraa kaasamee daddafaati fooloo godhamee akka jiru warri jala jirtanillee warri asirra jirtanillee yeroo gadi buutan membara mannaa yeroo gadi buutan namoota asirra jiru warra fooloo isin godhe maraayyuu fooloo Roza yoo dadhabde natti himi yoo dadhabde namoota okay maal goota beektaa Rozi har'a namoota har'a subscribe godhe kana guutuu haa barreeffatanii koomantii irratti fooloo jaraanii deebistaa fooloo TikTokii kanarratti nama hundumaayyuu nama 200 nama 300 jira hundumaayyuu fooloo jaraanii deebistaaf warroota seenanii subscribe godhanii wanni jedhan jecha. Yaa seenaatii subscribe godhaa waa hedduu irraa barattanii itti bashannantanii itti bohaartan waan ta'eef. Osoo isin deebisneen isinii godha laal takka takkatti isin yaame. Akkasii ofii keessanii wal jala jirtan fooloo wal godhaa wal tolchaa achuma fooloo wal tolchaa. Fooloo illee waliin deebisa. Anillee yeroo asirraa gabbu'ee fooloo isinii deebisa rakkoo takka hin qabu. Okay. Roosii gaafii itti aantu. Ayyee. Sii fi abbaa warraa kan kee hedduu wal jaalattanii. Iccitiin jaalala keessanii kun maali? Wal kabajuu. Discipline. Disipiliina qabaachuu. Warroonni subscribe gootan galatoomaa marti keessaniyyuu akkasuma fooloo illee ofii keessanillee fooloo wal tolchaa warri jala kan jirtan. Galatoomaa bakka takkatti isin jaajeetii hin irraanfanne isaan ajajuu jira. Anis keessumaa dhabeete as. Har'a maal gaazexeessaa nutti taatee bara. Har'a akkamii itti qophaa'e torbaanii meeqa kan hin gadda haasofne malee torbaan na fakkaate kana dura haasofne. Maal goonaree? Wal kabajuu. Kali. mee warroonni amma isii jaalatan mee warroota shamarraniitii carraa nama tokko lama kennine just like fataa jedhaniiti misraa dubbadhu yaada. Rozi wanni seensisuun itti ershee godhuuf yoo xiqqoo isii bashannanuu ka barbaaddu taate abbaa daddafoo. Abbaa daddafoo guddina godhe kana. Naannoo bira amma sa'a 12 bara. Abbaa daddafoo. Taabar isin gizee inni akkasii haasofsan isin badhugumaan dullachisee deebi'a. Wallahi itti hima jedhee maal ta'e beektaa itti hima jedhee yoo itti hime akka yeroo san gammadaa jirtu akka yeroo san itti taphataa jirtu sanitti itti toluu dhabuu danda'a sii galee. Osoo hin beekin. Ani smartii bar dassaalay yaa nagaruu eega neemtan booda das na jee. Eega qaaliin neemtan booda das na jeetiin waaw dandeetii. Maaliif seete wanni himeef hedduu bakka nama guddaa seetee cinqamu jirti beetee isaaf. Rakkannaan rakkoo isaaniin beekaami isin saniifin keessaan deemee barsiisan walee nama guddaa see caan dardaraan rakkatiin jeeraayya. Ni rakkan dhugumatti ani beekan ani uummata jirraa namni oggoo ሰው ያሳዝነኛል። በጣም ሰው ያሳዝነኛል። namni
Torbaan takka yoo kana waliin ta'e nama beelee sirraa beeku tokko jarraa na himuu qabdu an beelee jettee. Yaadna haal xuroo ሰው ነኝ እኔ መጥፎ ሰው አይደለሁም። ከሰው ራብ የማውቅ ሰው ነኝ ከሰው አይን አይቼ saniif azzankuኝ dukkana keessaan jira akkaataa itti haasoo jaartiin dhabe ijoolleen hin jirtu እንዴት ያሳዝንም ያሳዝናል። ከዛ ደግሞ ውሸት መሆኑን ሳውቅ አልተናደርኩበትም ተደነኩበት እንጂ በጣም ተደነኩበት። ዋ ሃይ Because kun kennama taalentiidha. ታለንት ይሄ ማለቃኑን ብቱ ታለንት ከነ ማለቃኑን ብቱ Membara ta'a warri jala kana membara ta'a koyidii takka takka qofa membara ta'a. ጨራውን takka takka darba onni takka Misraadha takka walii kennii fi warri sarara ala kennii. jirtanii Misraan kennaa misraa gaafii kee tittifuu fi gaafii bareeda gaafatachuu heddana fakkaata akkasumas simaa sirreessumaa fi gaazexeessi darbeefillee. Okay. Gaafii yaadan qaban Private namaa keessa seenuun hin danda'amu okay? dura addaan baafadhu waan an jedhe yaadan qaba jedhe gaafii qaban jenneen please. Barreeffama dubbisi barreeffama dubbisi dura an roozaa first time miti kan dubbisaa jiru nama roozaa sirriitti beeku dhageeffadhu dursa waan namni addaan baafadha waan an barreessellee somallaallee deebii onnaa kennin deebii naa deebisanii barreeffama gaafii gaafachuu barbaadu namni tokko deebii naa deebiseera eenyu ziyaadin naa deebise argeen jira dubbisaan jira qaaliin argitee jirte duratti hojiin turre qaalii yoo yaadatte ta'e hojiin turreemi. Misraan dhagaye al takka dhagaye dhiifama naa godhiiti roozaa hin beeytu yookaan hin beeytaa waliin hin jiraanne namni siin jechaa jiru hin jiru waan akkanaa keessa illee hin seenini. Nama dursitee hin dubbatan. Namni achiisisii haasawaa jiraati. Awoo yaa kiis Mormii biraa keessa hojii waa'ee deemsanii kiyya beektaa tam maal akka dubbachuu heddu beektaa yaa kii baay'ee. dhiifama yoo wal dhaga'uu hin danda'in homaa gochuu hin dandeenyu waan ta'eef namni waa'ee beekamtii keetii fi beekamtii nama biraa haasawaa hin jirru waan akkanaa kana keessa hin seenin private namaa keessa hin seenin siin jechaa jira gaafii taatee yaada taatee dhiyeeffachuu ni yaa dandeetta. roozaa namni hin beekne hin jiru hundinuu nama beekama. Garuu haa ta'u namni wal dhaggeeffachaa dubbachuu qaba. Yaada qabaachuu dandeetta. Gaafii qabaachuu dandeetta. Kuni rakkoo hin qabu. Garuu ammootu ergaa asirraa sii kennamu dursa fudhachuu danda'uu qabda. Private namaa keessa seenuu hin dandeettuun ergaa nu asii sii kenninu. Achi booda yaada qabaattee gaafii qabaattee waan kan kee dhiyeeffachuu Rakkoon hin qabu danda'u. bakka amma ati gaafii warri biraa ka qabdan mee itti deebi'a. Rakkoon qabu. Dabraati dubbite beektaa barreeffama san dogongora ta'e Waa misraa hoosseeni. nama yeroo dheeraaf wal beekuun illes jetti. No, sun rakkoo hin qabu. Namuu wal beekuu Roosii danda'u. kiyya bara akkaataan isin tol seentee wanni jettee iyyuu bara likkii miti bara ammumayyuu biyaansa mana mucaa keessa jirti wanni jechuu qabdi malee loluu hin qabdu sii galee. Yaa lolu asfallegam lolu amma yoo ganna darbe an amma yoo na darbe waan fedhe wanti na jiru anu wanni na dolchiisaa jiru an calumaan jaa. Jechuun wal kabajuun gaariidha. Ammas wal dhaga'uun gaariidha. I think Roozaan usaamaa jirti natti fakkaate Roozaan numa hundaa fi wal qixa. Teeniitii yaada kan keeffachuu dandeetta. Ol deebisiin wanni misra ol deebisiin. As gabbaay garuu miira keessaa bahi si deebisee jira. Wal haadha geenyumaafi. Niitoorkii isiin gosoota fakkaatu. Deebisiitii Ay, erga. amma namni hin darbine. No namuun hin darbe. darbine. Deebisiitii amma. Deebisiitii erga. Carraa naa kennitanii haa dubbadhu moo dhiisu ani waan namni ani xiqqoo laale wanni ani aare laale mifti roozaa durattis hojiin turre waamicha kanaayyuu bakka kanaatti sa'a takka booda hin seena jettee wajjin garagara deemne ani nama roozaa jaaladhuu fi nama roozaa kabaju si jammare namoonni waan garagaraa yoo dubbataniyyuu nama sababaa isiitiin walloleef qaba ati hin beektu anaaf rabbiin beeka rabbiin immoo natti quba qaba roozaa jechuun fakkeenya dubartii jabdi fakkeenya jaalalaati fakkeenya dubartii jabduu dhuguma jabeenya ishiirra dabartee jabummaan eessaa eegala mana ofii ijaarrachuurraa eegala mana ofii akkamitti akka qabatu dubartii beektu tokkoffaa jabduu jechuun dubartii hayyuu jechuun hadhaa miti kan beeku dheeraan beeku viidiyoo tokko kan deemaa turellee laalaan ture isiin dubartoota keenya kan manatti
caccabanii yookaan rakkatanii rakkoo isaanii ibsaa fanii godhaati gorsa garaagaraa dabarsaa waan nama barsiisu dhiyeessaa jirtudha. Ishiin nama jajjabeessunuu fi nama fakkeenya dubartii keenyaati dhugaaf yoo ta'e jechuudha. Nama waa baay'ee irraa barannudha. Hayyuudha waa baay'ees nama beeku nama laayifiis beeku akkamii laayifii beekurra dabartee namni yeroo aare akkamitti akka wal gabbeessuu danda'u nama ibsaa jirudha. Kun immoo fakkeenya guddaadha. Dubartiin hedduun hin dubbatan. Jaalaluma osoo nama jaalatanii maaliif nama kana jaalattee jedhan deebisuu hin danda'an. Nama firii akka Roozaa kun dubartii Oromoo keessaa yoo argamu hedduu na boonsa hedduun kabaja hedduun jaaladha kanuma waan jaaladheef as taa'ee dhageeffachaa ture gaafiif deebii isin gootanillee obboleessa koo ani Roozaan naaf qaaliidha akkuma isiniif qaaliidha abbaan fedhe waan fedhe jechuu danda'a. Laayifii mataa isaatti pilaana mataa isaa akkamitti akka jiraatu nama ofii beektuudha. Hayyuudha. Itti himu laayifii ishee akka jiraattu. Kanaaf nama waan nama barsiisu gochaa jirti. Yoonni isiin gootu kun sabiskiraayizii namaan godhaa jedhanii kan gaafatan osoo hin taane namnu deemee dubartoota hedduu qabna. Waan baay'ee miidhaman kan sammuu isaanii yoo xiqqoo rakkoon guyyaa takka mudatte ho'i duubatti hafanii mana keessatti bu'an. Kanaaf nama fakkeenya ta'uudha Roozaan. Akkasittiin isii argaarara akkasittiin isii beekallee Roozaatiyya jabaadhu nuuf jiraadhu taankii qaaliitiyya obboleettitiyya sin jaaladha sin kabajaa nuuf jiraadhu barumsa kan keellee jala deemnee hin hordofnaa nama baay'eetu irraa barata atis akkasumatti jabaadhu itti fufi sin jedha kanuma jechuun barbaada waa yaada biraan qaban obboleewwan koo yoo dogongoreef dhiifama naa godha. Galatoon hin dogongorree ni buufatte sanumaaf xiqqoo si tasgabbaa'ee jenne malee. No, sorry, ani yaada kiyya waan hin beekneef ati dursitee natti dubbannaan yaadan qaba jedhe maal qabdaa jedhee nam tokko naa barreessina yaadan qabaa jedhee durumaayyuu gaafii miti. Barreeffama kan keetis hin agarree yeroo dhufte ammootu namni gaafii qaba. Yoo ammoo si harkise wala osootuun ergatee si galee xiqqoo eegasii ammoo yaadattu akka biratti fudhadhee anillee eegasii darbee sanuma malee waan biraati. Tokko rakkoon qabu. Kanaaf jabaadhaa nagaan naa bulaa kanuma isin hordofaa ture isin hordofaa jira ture ammallee. Dhiifama. Rakkoon qabu. Dhiifama fira kee. No waluma miidiyaa kanatti namni tokko waan isa galchuuf isin galchine waan haasa'uu fi namni dursee afaan keessa nama dha'uuf fiigaa ani immoo nama akkasiitii miti. Roozaadhaaf immoo iddoon qabus iddoo akkasiitii miti. Nama tilmaama akkasiitti tilmaamullee miti anillee hundaafuu galatoomaa isin ulfaadha. Jabaadhaa nagaan tura. Huzaaziin galchi Ubeyd. Roozii Ubeyd dadhabde? Gaafii. Dakka sun hin ta'a. Dafa. Gaafii qaba. Dafa. Gaafiin itti aantu Huzaaziin galchi warri as bira jirtan profaayilii Roozaa keessatti liinkiin indiraa liinkii santuqaatii yuutuubii isii sabskiraayib godhaa waa hedduullee irraa barattanii ittiin illee bohaartanii yeroo gaarii illee dabarsitanii deebi'ee ammallee warroota asirra jiranillee fooloo tolchaa warri jala jirtanillee achumaan fooloo wal tolchaa Rooziillee fooloo tolchaanii bakka jirtanii fooloo walii tolchaa walii deebisaa marti keessanuu. Sheer godhaa. Biraa mootuu sheerillee godhaa liinkiillee godhaa taaptaabillee godhaa. Kima buustanii aboo. Zakkii nama buusnee ofii bu'e. No, Zakkii namni buusnee ofii bu'e na fakkaate. Zakkii deebi yoo namni kasi buusu taate. Zakkii deebisii. Okay. Jaakiin hin jirtu na fakkaate jaakii buusin. Jira okay. Okay, baga jiraate okay. Jaakiin dubbataa tu banaan jettu. Zakkii deebisiin. Isiillee buutee deebisiin ishee. Gaafiin itti aantu Roozii. Namoonni garii nama shamarran ta heeruma sodaattee taa'u jira. Dargaggeessis akka heeruma sodaatee taa'u jira. Maal dhaamtaaf mee akkuma waliigalaatti tanneeniif maal dhaamtaaf? Heerumni waan sodaatanii miti. Heerumni uummatti qophooytu. Itti qophaa'u dhalaan takkaas oggooma 28 taate booda itti qophaa'u qabdi. Sirreessuu qabdi waan ulaa gartee butisan anis beekte qaraxa kiyyarraa kaniin baradheen baan akkama seente akkama keessaa baata beekte ceeteetuma keessa seente ceetee keessaa baata saniif namni if qopheessu bultiin sodaatanii miti warri heerumtanii hiitanis heerumuun sodaatinaa dhiirtii hundi dhiiraa miti dhalaan hundi dhalaa miti. Kasih fintane isifta, ka isa fintane isafta. Wala kasi takana garesen. Kana fintane
يشيفتا خلينا ندرب تبرا فودا خبرا درب أنا فودا أكاسي بر سنفون نمو سودات سومنتي إتي أماناتما مرجع كشمبري فترة مالي هيرمن نمو سودات سو فودو نس نمو سودات سو سنجرو مانترو تو نمو سودات سنجرو مانترو إف برتني بودا أما كيسن كارتني فودو لبدن فودو نفوني نمو سودات هيرمن نمو سودات Kanaafuu singilummaa keessaa bahaa. Baha. Singilummaan faayidaan qabdu. Namni beekee bultii qabu dhalaaf irtinu haraamirraa isif qophaa'e iftoota kadhata agartee ifirraanfatta beektaa haraam keessa namni ifirraanfata saniif heerumuun waan bareedaa. Gammachuu inni bultii gammade. هاي سؤال الله مناطفة Min mara tafashi. Okay. أرى وري قبر جرتني ده كوبينج يروح Mee Rosa. Mifti? Warraa kan kee. Mifti? Wayee. Wayita takka wanni illee itti wanni jenni fakkaata illee yoo barbaadan jidduun keessa aansaa of illee jedhanii gaafii kee yoo wanni goote. Ayyee. Namni dubbisuu barbaadu illee namni dubbisuu isaanii tokkoffaa namni okay gaafii sadii kana gaafadhe keessee namoota seensisuu barbaade namoota muraasa. Yoo yalla of. Okay. Mee abbaa warraa kan kee Rozi. Abbaa warraa kan kee jecha takka qofaan. Jecha takka qofaan ibsi mee yookaan waamii. Inni qaama kiyya guutu harka malee hin deemtu, harka malee waan nyaattu, ija malee waan agartu, funyaan malee waan fuunfattu, miila malee hin deemtu, garaa malee hin jiraattu. Inni ana qaama kiyya guutu. Naaf afaqraallee waddaallee bil አይገልጸውም anaaf harka kiyya ija tiyya bal'aa ta'eetii miti. Istinfaashee ነው ብዙ ነገሬ ነው እና ana guutu anumaa tanaa dhaabbattu. Waggoon dhaabbadhus gabaabduu dhaabbatee xiqquma walirra jira naaf inni kanumaaf kan. Okay. Anumaa tanaa ifin jaaladhaame because ana waggoon sin jee jazanni kiyya isa malee hin dalagu. Naaf ija tiyya, naaf funyaan kiyya, naaf ilkee tiyya, naaf afaan kiyya, naaf garaa kiyya. Bakka በምን ልግለጸው? harka kiyya, miila kiyya, mataa kiyya, sammuu tiyya, libbee, ሁሉ ነገሬ ኩራቴ ወደ kiyya saniif ana inni ፍቅር ብዙ ሰው ይላል ፍቅር ወዳለሁ አፈቅርሃለሁ አይገልጽልኝም እኮ ተከተክ አይገልጽልኝም the word to me addunyaan tun isaan deemti yaaftasaa taphatti addunyaa nama isallee hin jiru Addunyaa walii qabdan jecha addunyaa addaa qabdan isin. addaa qabne Warri jala kan jirtan mee warra asirra jiru maraayyuu fooloo tolchaami. Warra as gubbaa jiru mara fooloo tolchaa ofiillee fooloo jalatti illee wal tolchaa fooloo illee walii deebisa. Mee fooloo tolchaa warra asirra jiru maraayyuu. Okay, gaafiin itti aantu Rozi. Waan wayii irratti eenyutu yeroo baay'ee dhiifama gaafata. isa Okay. Okay, eenyutu yeroo baay'ee irra caalaa sarpiraayizii qopheessa. Eenyu? ana Wow. Okay. Abbaa warraa kan kee kana waliin yeroo Diredawaa galtan inni nyaata ni bilcheessa. Yoo ka bilcheessu taate yoo baay'ee eenyutu bilcheessa. nyaata hangaan an dhaqe anis hedduun bilcheessine
nyaata kiyya lamaa sadii inni immoo nyaata qacarra bilcheessa yaan nyaatun bilcheessu sanuu gizeen argame nuti. Ani immoo nyaata kiyya guyyaa lama moo sadii hin godhee because dareedus waan qabnu jecha dareedu ni jiran manama waan jiran jecha buzuun gizee anaaf inni fatara godhee fi nyaata kiyya ni jaalate hedduu jaalate. Laaqana guyyaa lama sadii godhee hedduu jaalate nyaata kiyyaas garuu innis goobasi. Nama gartee haadhaa wajjin nyaata godhu maasaa gargaaree godhu saniif bataam goobas ነው. Okay. Isin lamaan keessaa jaalala keessatti eenyutu caalaa hinaafa? Hinaaffaan jaalala keessa inuma jirti. Ni jirti. Hinaaffaa achi baatee miti. Hinaaffaa akkasiiti miti. Anis walumaa qixee hinaafna. Naaf inni hinaaffaa irra guddaa ammas hoomaana takkaatti hinaafna. Hoomaana takka something waan wal fakkaatu tokko nagarree. Ani immoo yoo gartee osoo natti nimne akkana si baa gabbeen ni naara. Innis ni aara. Takkaa gabbeen beeku. Nama akkasina fakkaata si galta jettee guyyaa tokkoon piraanki san namuun beeku isa godhe ni hinaafa. Anis waan gartee isa aarsuudhaaf waan godhamu. Namni karaatti guna harkee duraanis osoo gartee kanatti hin beekamin turettis na laalan dafeetiin isa laala. Isa baruu jira saniif abbaa godhee na laalan kutaani jettee gaba biraa gargalte. Because tenshina sana itti uunfadhu si galtee jette tenshina ijaarsa itti uunfadhu innillee na daran. Irra guddaa manzaraa uffadheetiin deema manzaraa gurraacha inni anaaf inni manzaraa uffannu akka nama nagarreef. Akka ijeessan nama biraatiin walitti hin buune. Because ni jaalladha bultii teenya feena bultii tee feenaan wanta godhu qabda. Maasfalligan nagar የግዴታ ማስወገድ አለብን። ሰውንና ደምሲሱ ቀብነ ፍራን ሞከሮ ቀብነ ጀቹ ያ ነው ነገር እንደሚያደርገን እዚህ ቁጭ ብዬ ስልክ የሆነ ጀላ ካሰ ማልቴት ወይ ዋቴት ይመልያን በክብራ ደቀጀኝ ያቱ ኦኬ ጋፊ ስላ ሄዱ ቀባ ጋፊ ከነ ቦደስ ሄዱ ቀባ ጋፍ ብራ ሜቢ ዮ ጨራ አርገን ኢት ዴቢና ታ ዮካን ሚፍታ ጋፊቲን ደሬሲን ያ አበዳ አጎዶ ካለ አበዳ ከተክ ሮዚ ፎሎ kiyalee deebisuu diddeesila miti koisi tafsiisa na deebi lubbuti warroonni asirra jirtan profaayilii roozii jala seenaati. Roozii jala seenaati ni jira. Liinkii san tuqaatii tuuba isin sabskiraayib godhaa wantoota garaagaraa irraa jirti. Wantoota kanneen irraa barattanillee itti bohaartanilleedha yeroo gaarii itti dabarsitanii haala sanii Fafcaanii maayini gaafiin kan kee gaafii akkam qaba? Gaafii dilbiidha godhe amma no background namaa keessa private namaa keessan seenii hin danda'amu waan akkasii taanaan. Waan dhimma keessoo namaa amma gara kiyyaan akka itti jaarsa horatan jaarsa fi waliin bultii himatan isiirraa baradheera baay'isooyi. Namni akka kiyyaa hojjetan. Namni akka kiyyaa jaarsa horachuudhaaf ganaa deemtan jechuudha. Waa baay'ee irraa baradheera baay'ee galatoomi ulfaadhu sin jedha rooziitiin. Baay'ee si jaaladha maan. Buufii osoo isheen dhufin kana